Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin mallatteessite inuma jira. Atakaroo gaanfa Afrikaatti dhalatetu harkifachiise jedhan pirezidantiin Somaalilaand Musee Behii. Waliigaltee Itoophiyaan dhimma jiraachuu fi baduutii jette gaanfa Afrikaatti muddama jamaa uumeera. Somaalilaand qaama kiyyaa kan jettuu fi waliigaltee kana akka weeraraatti ilaalaa kan jette Somaaliyaan sababii kanaan Itoophiyaa waliin dhibdeen seente ammallee tasgabboofne. Guyyaadhuma kaleessaayyuu dippiloomatiin Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti akka ba'an jechuun ajajjeetti. Waggoota 33 dura biyya walabaa jechuudhaan kan of labsite Somaalilaand immoo torban lamaan booda filannoo gaggeessite. Dhimmi ulaa galaanaa ajandaa tokko ta'uu danda'a. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand yeroo mallattaa'e baatii tokko keessa hojii irra oolaa jedhamee ture osoo hojii irra ooleen baatii 10 guuteera. Pirezidantiin Somaalilaand waliigalticha ministeera muummee Abiy Ahmad wajjiniin kan mallatteessan Musee Behii turtii BBC afaan Somaalee wajjiniin taasisaniin waliigalteen kun eessa ga'e gaaffii jedhu gaafatamaniiru. Halka wax maraya halkii uu yaalay yaala. Wari lama seexin heshiis. Homtoo soon jijjiiramin akkuma jirutu jira. Akkuma waliigaltee tolfanneetti jira. Qaamni hunduu sanadii waliigalteen itti raawwatu yoo mallatta'aa jedhee eegaa jira. Maaliif harkifate kan jedhuuf atakaaruu waan jiruuf. Waliigalteen ulaa galaanaa yeroo isaa eeggataa jira. Hiriisaa xumuraa biyyoonni lamaan kan murteessan ta'a. Pirezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itoophiyaa irratti waraana labsuun duula bananiiru. Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee raawwatteetti. Hassan Sheikh garuu Somaalilaandiin hin beekan garuu qaama keenya jedhu. Nu Itoophiyaa waliin waliigalle. Hassan Sheikh Somaalilaand lafa keenyadha jedhan deemus ta'e to'achuu akka hin dandeenye beeku. Nuyi waggoota 34f biyyoota walabaa garaa garadha. Mootummaa qofaas qabna. Kana hunduu beeka. Waraanni karoorfamee ture. Masriin akka keessa seentu taasifame. Eegasii hokkarri dhalate. Kun waan dabalataan dhufedha. Garuu furmaatan ta'u. Pirezidaant Hassan mootummaa garaa garaa lama ta'uu keenya yoo hubataniif nu waliin yoo mari'achuu barbaadan gaariidha. Somaaliyaanis biyya ta'uu keenya yoo fudhatte mariif karri keenya banaadha. Hassan Sheikh maqaa keenya dha'anii waa'ee Somaaliyaa na yaaddaa jechuun danda'an. Lafni Itoophiyaaf kennameera kan jedhu siikan qabu. Itoophiyaa keessa hooggansa mootummaa keessatti dabalatee Somaalonni hedduu jiru. Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessitan jechuun akkamitti Soomaaliyaan nu himatti. Bulchiinsi beekamtii idil addunyaa hin qabne Somaalilaand Somaaliyaarra tasgabbii qabde. Yeroo yerootti filannoo ofii gaggeessite. Paartilee mormituu dabalatee filannoo bara kana irratti ni hirmaatu. Filannoo sadaasa keessa filatamu kanarratti marsaa lammataaf pirezidantii ta'uudhaan kan dorgoman Musee Behii Soomaaliyaan Masrii waliin waliigaltee waraanaa kan mallatteessite qabsoo bilisummaa uummata Somaalilaand gufachiisuuf jedhanii akka amanan BBCtti dubbatan. Intu sharciga u yahay ku ekaado. Intaanu sharci baysan maxaa ka galay? Iman kari. Hassan Sheikh bulchiinsa to'atan jalatti murteessuu danda'u. Kan isaanii hin taane irratti garuu homaa gochuu hin danda'an. Akka Somaaliitti bara 1977 waan nu mudate sirriitti beekna. Masriin yeroo Soomaaliyaan Itoophiyaa jalaa bilisa haa baatu jettee nu dhiibaa turte. Dhimmi Masrii hidha Abbayyaa walii wal qabata. Bara 1964 waa wal fakkaataa mudateera. Yaadni amma jiru Masrii bitanii waliigaltee nageenyaa mallatteessanii Somaalilaand irratti dhimma ba'uu barbaadu. Kun sirrii miti. Rakkoo ofii kan qabdu Masriin rakkoo kanarraa wanti buufattu hin jiru. Sababa kanaaf xiyyeeffannichi waliigaltee ulaa galaanaa osoo hin taane Hassan Sheikh Masriitiin Somaalilaand irratti itti dhimma ba'uu barbaadu isaaniiti. Galmi isaan immoo bilisummaa uummanni keenya waggootaaf barbaadu gufachiisuudha. Nu Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu hin seennu. Rakkoo isaanii furuun qooda isaaniiti. Waliigalteen Itoophiyaa waliin taasifame maaliif harkifate gaaffii jedhuuf waliigalteewwan idil addunyaa biroo ilaaluun barbaachisa. Waggoota 10-20 fudhata. Yeroo isaa kan murteessinu nuu fi mootummoota Itoophiyaadha. Aangawoonni Itoophiyaa booda kana waa'ee waliigaltee ulaa galaanaa ifatti as ba'anii dubbachuu baatanis marii jaarsummaa Tarkiin gaggeeffame irratti ejjennoo isaanii hin jijjiirree jedhanii pirezidantiin Soomaaliyaa kanaan dura dubbachuun isaanii ni yaadatama. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroo aanaa Disaa keessatti qeerransi qonnaan bulaa ooyiruu isaa irratti hojjetaa ture ciniinee ajjeesee jedhame. Akkatti bineensi kun lubbuu namaa baasee waa'illi koo Habtaamuu Xibabuu ajajaa poolisii aanaa Disaa Inspektar Dastaa Batalaa gaafatee jira. Qonnaan bulaa ooyiruu qonnaa isaa irratti gaafa guyyaa 17 2016 ganama naannoo sa'aatii 2tti otoo ofirraa ittisuu miidhaa cimaa irraan ga'e. Ija isaa jaamseera. Mataa isaa irratti miidhaa cimaa qaqqabsiise.
miidhaan irratti qaqqabe olaanaa ta'uu isaatiin gara hospitaala naannicha irratti kiiloomeetira 60 fagaatu hospitaala Tarcaatti geeffamaniiru garuu lubbuun hin oolle. Qonnaan bulaan kun abbaa ijoollee yoo ta'an nama umurii 45ti. Naannichatti qeerransi nama ajjeesuun kun kan jalqabaati. Kanaan dura garuu darbee namarraan miidhaa ga'eera. ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አልፎ አልፎ ነው የሚከሰተው ቆይቷል ነው አልፎ Seenaa bara 1944 ta'edha. Bara Haayile Sillaaseetti qonnaan bulaan Jimmaa heelikooptara dhuunfaa bitachuudhaaf birrii fe'anii Haayile Sillaasee bira dhaqan harka duwwaa galuu odeeffanne. Seenaan qonnaan bulaa Abbaa Maccaa, Abbaa Dagaa, Abbaa Joobir jedhamanii akka foolaatti himamaa ture. Bara sana manatti maallaqa kuufatan qabu. Abbaan Maccaa maqaa Masoo Kiilolee jedhamuun illee beekamu. Godina Jimmaa aanaa Gommaatti dhalatan. Amma maanguddoo ganna 96 yoo ta'an magaalaa Jimmaa jiraatu. Akkatti xiyyaara bitachuu ba'anii harka duwwaa galan ilma isaanii Muhammad Abbaa Maccaa waa'illee koo Warqinaa Dirribsaa Jimmatti haasofsiiseera. Bara 1942 Saawudii hajjiillee dhaqanii turanii. Gara Asmaraa deemanii Asmaraarraa illee markabaan deemanii. Sanaan booda achi as deebi'anii egaa yeroo sanas egaa maallaqnis waan jiruuf karaanis immoo tiraanspoortiidhaan mijaa'aa waan taaneef heelikooptarii kana yaadanii turanii. Sanumaaf dhaqanii mootummaa Haayile Sillaasee gaafatanii turanii. Tole maaliif gaafatanii mootummaa Haayile Sillaasee? Maallaqa qopheesseettaa kanaaf jedhanii maallaqa sana dhaqanii. Tole. Yeroo sana egaa dhuunfaadhaaf hin eeyyamamu. Maallaqa kana immoo misoomaaf fayyadamna jedhee maallaqa sana illee irraa fudhatee. Maallaqni sun hammam akka ture beektu? Lakkoofsaan hin beekne yeroo sana hidhaa torba jedhu. Hidhaa torba jechuun madaabaraadhaan fe'anii deemanii waan akkamitti tarii naasinitti mali. Uuma akkasii hojiidha. Haayile Sillaasee bara sana qaamumaan gaafatan moo nama biraa gidduu ture moo tarii? Qaamumaan gaafatanii. Tole. Namoonni asiis duukaa dhaqaa wayii jiru turanii. Sana keessa maallaqa kanaaf qopheessee ta'anii illee maallaqni sun illee erga argeen booda immoo maallaqicha misoomaaf fayyadamna jedhee. Egaa akkanatti irraa fudhatee dhiisanii gara kanatti deebi'an jechaadha. Kanuma isaan irraa dhaga'aa turre jechaadha. Namoonni yeroo sana isaan faana abbaayee keessan duukaa deeman namni lubbuun jiru jira amma? Kan duukaa deeman namni lubbuun jiru. Abbaayeen keessan umuriin isaanii meeqa ta'ama? Magaalaa 90 haa ta'u. Badaa haasa'uu hin danda'ani malee inuma socho'uu nagaa isaaniiti. Irraan fiixamma akka alzaayimarii itti dhufe. Yeroo yeroodhaan immoo haasa'uu yaalu. Yeroo immoo ammas deebi'anii irraanfatu. Isin mucaa meeqaffaadhaa? Ijoollee meeqa qabu? Maatii keessaa ijoollee torbaffaadha. Warri kaan biyya alaa jiru. Walumaa galatti namoota meeqadha kan jiran? Namoota 9 jiran amma. Qabeenyi isaanii maal ture yeroo sana maal fa'aa qabu? Qabeenyi isaanii maal irratti hundaa'e? Qabeenyaan isaanii guddaan buna. Buna baay'ee bal'isanii dhaabu. Damnis jira wanti dhiiran jiru baasoo gidduu malatti bakkee bitaman jiru. Manni maallaqaas qabaatee qabu turanii. Jalli kun egaa mana maallaqaati. Gara fuulduraatti seenaan abbaa keessanii akkamitti yaadatamu barbaaddu? Bakki sun bakka seena qabeessa ta'ee akka mootummaatti illee beekamee maqaa isaanii qabateetu ture nu gammachiisa. Seenaa maanguddoo kanaa barreessuudhaaf qorataa kan ture gaazexeessaa Saalim Ameen waan maanguddoota irraa qorates BBC'tti himeera. Qe'ee isaaniis lallaalee kana dura qe'ee isaanii keessatti iddoon birriin kuufamullee jira. Qe'ee isaanii sanan gaafan daawwadhee ka'u namoota hiriyaa isaaniitii wajjin dubbachuu jalqabee abbaan maccaa nama akkamiiti gaafan jedhamu abbaa maccaa abbaa dagaa abbaa duulaa jedhamu. Akaakayyuun isaanii nama baay'ee sooressa turanii aanaa gommaa keessatti nama beekamaa turanii. Bara zabana abbaa Jifaarraa kaasanii nama buna dhaabaa ture nama qabeenya guddaa qabudha. Nama beekamaa turanii sana booda abbaan isaanii kun gaafa akaakayyuun abbaa maccaa abbaan joobir kun du'anu abbaa dagaatti darbe qabeenyi kun. Abbaa dagaatti gaafa darbee jedhu abbaan dagaas qabeenya kana dhaalanii buna babal'isanii dhaabaa turanii yeroo kana abbaan dagaas abbaa maccaa argatanii abbaa maccaatii umurii isaanii naannoo umurii 14 jiranu irraa du'anii. Sana booda gaafa isaan du'anii jedhanu abbaan maccaa kun itti darban. Abbaan maccaa kun qabeenya kanatti darbanii qabeenya guddaa qabu waan ta'eef isaanis buna kana akkasumatti oomishuu babal'isuu aanaa gommaa keessa qofa kan ture oomisha bunaa gara aanaa guumayitti gara aanaa geeraatti babal'isu. Yeroo kana keessa gara Jimmaa kana xiyyaarri dhufe. Xiyyaarri gaafa
xiyyaara walitti siqanii walitti garagalanii ta'an jedhu. Sana keessa abbaan maccaa gaafa kun dhufee jedhu gammachuudhumaan wanta akkanaa naannoo keenya dhufeeraa jedhanii ilaaluu dhaqanii Jimma deeman jedhu. Sana booda gaafa gara Jimmaa deemanuu gammadanii tokkoffaa teknooloojiin akkanaa yookaan immoo geejjibni ammayyaawaan akkanaa dhufuu isaatti gammadanii gara Finfinnee deeman. Finfinnee irraa immoo gara Asmaraa deeman. Maaliifi Jimma qofaa miti gara Asmaraas hin deeman maallaqas waa yeroo sanatti qabanuu fi Asmaraas deemanii biyya sanas ilaalanii sana booda gara Jimmaatti addeebi'an. Yeroo addeebi'an ammas lammaffaa namoota 15 qabatanii hajjii imaluudhaaf gara Saawudii illee yeroo sanatti xiyyaarri kallattiidhaan Saawudiitti imaluun jiru waan ta'eef bara 1942 gara Finfinnee deemanii namoota 15 asii fudhataniitu maallaquma isaaniitiinidha. Namoota kana deeggaranii gargaaranii gara Finfinnee deemanii Finfinnee irraa immoo Asmaraa deemanii Asmaraa irraa immoo gara sana kan deemamu markaba waan jedhamu ture jedhu. Akka jaarsoliin kun natti himanitti. Sanaan gara Saawudii dhaqanii Saawudii illee hajjaanii as deebi'anii sana keessa gaa maallaqa guddaa qabu abbaan maccaa kuni tiraanspoortiin kunis rakkoodha gara sanaa deemuudha. Ala naannoo isaanii immoo fuuldura sana bakkee Kiilolee kan jedhamutu jira. Bakkeen Kiilolee jechuun bakkee baay'ee bareedaaf baay'ee bareedaadha. Sana keessa maaltu isaanitti uumama jedhu hiriyoonni isaanii naannoo kanatti. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu yeroo ammaa tanaa irraa biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffachaa jirtan oduun ijuun torbee kanaa asumaan kan isin himta. Akkuma beekamu lolli walitti gaarreeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma itti fufee jira. Innis akkuma beekamu sababa mootummaan Itoophiyaa karaa bishaanii buufata dooniidhaa Somaalilaandiin hargaqaan hargeessaan kan ta'eef waliigaltee waliin jira. Mootummaan hargeessaan deemee pirezidaantii Ijipti fiti yaamuudhaan Ijipti akka waraanaan Somaaliyaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaan gargaartee diinadhaa itti godhaa. Achi karaa Eertiraatiin deemee Eertiraadhaa wajjin walta'ee Itoophiyaa doonachaa halkanii guyyaatti hin rafne ittuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ibsamu Soomaaliyaan baafteen imbaasiin Itoophiyaadhaa hatattamaa lama keessatti biyya Itoophiyaa keessaa ibsa baafte. Kana irratti gama haa ta'u malee yeroo duraaniitiif hatattama yeroo inni kun karaa baaraa yeroo Soomaaliyaan kan turte murteen labsamee ture Itoophiyaan langa seentee wanta wareeraan jirtu hatattama ambaasaddarri Itoophiyaa keessaa bu'ee ambaasaddarri siidhaa kan Itoophiyaa jiru yaammachuu siidhaa ni beekama ni yaadatama. Ammas imbaasiin Itoophiyaa akka cufamudha. Kunis sodaa nageenya kiyyaatiif waan garaagaraa haasaa jirti. Al-Shabaabiifis dawoo taate malee Al-Shabaab narraa baasutti hin jirtu maal jechuudhaan yeroo ammaa ta'atti yeroo takkas humna nageenya kan gartee magaalaa Somaaliyaa keessa dhaqee Somaaliyaa gargaaraa jiru kanas FBI'n filadha malee bitti biraa naa wanti godhuun humna Amisoon biyyaan fadhee malee bitti biraa naa ta'uu hin qabu jechuudhaan yeroo gargaraatti ibsa gargaraa baasu jirti. Kun hundi kan ta'aa jiruuf waraana Itoophiyaa kan achi jiru baasuudhaafi. Kunis waraana Itoophiyaa achi jirus kan isiin baasu miti. Humna isii oliitti kanneen kaa'amee ture. Amisoon UNHCR akka gargaaramu akka Somaaliyaa gargaaraniif waan kaa'ee ture. Kanaaf hiixachaa oltu sumaaf hin dandeessu. Qabsoon uummata Oromoo irratti fufaa Abiyyi amma yeroo ammaa kanatti waraana bishaan irratti doonii markabaa waraana markabaatii fi shufeerota markabaa humna gara warreen markaba irra hojjetan hunda leenjisee xumuraa jira. Markaballee bitee amma gara biyyaatti galuudhaaf yeroo doodatti xumuramee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiin gamanuu addi bilisummaa Oromoo WBOnis guyyaa guyyaadhaan bosona keessatti dagaagee wanta ta'aa guddachaa jira. Kanaaf uummanni mootummaan bilchiginaa kan WBO cabsinettanii waraana WBOdhaa bitaa ooltan akka jaalsanyiidhaa oomisha dheengeedhaa bitaa ooltanis waan takka hin dandeessanii WBOn itti fufa hanga bilisummaan dhufti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bitamee cabuu hin danda'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaatti wajjin injifannoon ni dhufa ni injifanna. WBOn abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya.